hiikaa heeraa gara mootummaa abbaa irreetti geessu murteessuuf afyaa'ii mana maree federeeshinii ta'ee hojjechuu hin barbaadu. Miseensonni paarlaamaa Itoophiyaa ministeera muummee Abiy gaafachaa oolan gabaasa qabna. Itoophiyaatti qorannoo reeffaan namoonni COVID-19 qabamanii baay'achuun maal akeeka ogeessa dubbifne qabna. Dhumarrattis qeeqa qabiinsa mirga namoomaa Oromiyaa keessatti ka'aa jiruuf deebii obbo Nageessaa Oddoo Dubeef odeessaalee kaan qabna. Angalaanaa Balay nu waliin tura. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa guyyaa har'aa walgahii addaa shanaffaa galma waajjira ministeera muummeetti geggeesseera. Yaa'ii addaa kanaan miseensonni paarlaamaa dhimmoota adda addaa irratti gaaffilee qaban ministeera muummee Abiy Ahmediif dhiyeessaniiru. Ministeerri muummee Abiy weerarri COVID-19 dhiibbaa dinagdee Itoophiyaa irraan ga'e yoo ibsan alergiin yookaan ekspoortiin akka gaariitti dandamachuu ibsan. Dubbiiwwan ijoo marii paarlaamaa Zalaalam Taaddasaa dabalee isinitti hima. Teekinooloojii fi dinagdeen jaarraa 21ffaa kan dadhabe koronaa vaayirasiin Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota qabamanii muraasa ta'ullee garuu yaaddoo guddaa qabna jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed. Lakkoofsi xiqqaatus naannolee biyyattii fi bulchiinsota magaalaa jiran hunda keessatti mul'ateera kan jedhan ministeerri muummee Abiy dhibichi hawaasa keessa waan seeneef of dagachuun hin barbaachisu jedhan. Yeroo jalqabaa koronaa vaayirasiin Itoophiyaa keessatti mul'ate nama qabameef kaan adda baasuuf gara biyya biraatti ergaa turre kan jedhan ministeerri muummee Abiy amma garuu naannolee biyyattii hunda keessatti giddugala yaalii 31 hundeessuun guyyaatti hanga namoota 8,000 qorachuu dandeenyeerra jedhan. Dhiibbaan dinagdee sababa dhibee kanaan biyyarra gahu guddaa ta'us guddina daldalaa alergee yookaan ekspoortii keenyaaf ga'ee guddaa gumaachira jedhan ministeera muummee Abiy. Fakkeenyaaf buna gara alaatti ergine doolaara miiliyoona 600 fi miiliyoona 67 galii arganneerra. Kanaanis dameen misooma bunaa guddina harka 16 argisiiseera jedhan. Gurgurtaa warqee irraa galiin ji'oota 10 darbe baankii biyyaalessaatti gale guddina harka 19 argamsiiseeras jedhan. Bara kana karoorri qabanne dinagdee Itoophiyaa dhibbantaa 9 kan guddisu ture. Danqaa koronaan uumeen guddina dhibbantaa 9 galmeessuun akka hin danda'amne barree jirra. Yoo xiqqaate dinagdeen keenya bara kana dhibbantaa 6 guddata. Biyyoonni 170 ol kanneen ta'an guddina 0 gadi akka galmeessan IMF mirkaneesseera. Dhibbantaa 6 hin jenne malee Itoophiyaan guddina poozitiivii 3 ol akka galmeessistu IMF ni amana. Waa'ee weerara dhibee kanaan alatti hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa mootummaan gurgurachuuf mariitti jira jedhamee gaaffii miseensota irraa dhiyaateef haasaan akkasii falmii dhama hin qabnedha jedhan. Hojiin hidha kanaa wayita laafutti dhiibbaan dippiloomaasii ni laafa, yeroo hojiin keenya jabaatu ammoo ni cima jedhan. Hojiin hidha kanaa cimee akkuma ibsame ganna kana bishaan qabachuutti akka ce'uu fi miseensonni haala qabatamaa hidha kanaa dhaqanii akka ilaalan gaafatan. Dhimma filannoon dheerachuu ilaalchisee yaada furmaataa paartileen dhiyeessaniif dhaaba isaanii irratti gaafatamanii deebii kennaniiru. Mootummaan paartilee siyaasaaf dirree siyaasaa bal'isee osoo jiru paartileen siyaasaa morkattootaa tokko tokko karaa kiyya qofatu sirriidha jechuun ummata burjaajjisaa, ummanni mootummaa akka jibbu gochaa, gama biraan ammoo humnoota alaa wajjin ta'uun dantaa biyyattii dabarsanii diinaaf kennaa jirus jedhan. Waa'ee barattoota yuunivarsiitii Dambidolloo butamaniiru jedhamees ministeera muummee gaafatamaniiru. Yoo deebisanis mootummaan odeeffannoowwan jiran hundaa qabatee garee ijaaree itti aanaa ministeera muummee waliin naannoo jedhametti imaleera. Ijoollee kana barbaadu irratti wanti gama mootummaan hafe hin jiru jedhan. Qaamoleen nageenyaas naannoo jedhametti barbaacha gochuu isaanii himanii ammas mootummaan barbaacha isaa kan itti fufu ta'us qaamni nutu bute jedhu jiraachuu dhabuun adeemsa kana rakkisaa gochuu fi shirri siyaasaa biroon jiraachuu akka malus akeekan. Waa'ee hariiroo mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay gidduu jiru irratti yaada kan kennan ministeera muummee Abiy uummata Tigraay uummata Itoophiyaa biroorraa adda baasaniin ilaaluu jedhan. Wanti dogoggoruu hin qabne paartii TPLF fi uummata tokko godhanii ilaaluudha jedhan. Yeroo baay'ee paartileen badhaadhinaa fi TPLF yoo walitti mufatan akka waan uummata Tigraay waliin ta'etti fudhachuun sirrii mitis jedhan ministeera muummee Abiy Ahmed. Itoophiyaa keessatti sa'a 24 darbee namoonni 136 ta'an COVID-19 qabamanii akka jiran ministeerri fayyaa fi Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsa waloon beeksisaniiru. Kanneen haaraa qabaman kana keessaa 115 Finfinneedha. 9 ammoo Oromiyaa keessa ta'uun mirkanaa'eera. 9 Oromiyaa keessatti qabaman keessaa ammoo 4 Harargee Bahaa, 2 Gujii, hafan ammoo Wallagga Lixaaf Sandaafaa irraayi.
Gama kaaniin ibsa kaleessa baheen guyyoota 7 darban keessatti qofa namootni haaraa qabaman 848 ta'uun beekameera. Ka du'an ammoo 16. Kanneen du'an keessaas harki caalaan erga du'anii booda qorannoo reeffa irratti godhameen vaayirasicha qabaachuun beekame. Kana jechuun maal jechuu akka ta'e akka nutti himan ogeessa fayyaa hawaasaa biyya Swiidin jiraatan obbo Bantii Galataa bilbilaan gaafadheen akkas jedhan. Lakkoofsa du'aatii kana karaa lamaan ni ilaalaa. Tokko hamma yoonaatti warra qabaman keessaa namooti yaallii eegumsa fayyaa yaallii hikimnaa warri barbaadanii dhufan keessaa du'uun ni jira. Tokko isa inni lammaffaan fi inni baay'ee nama gaddisiisu garuu namoota erga du'anii booda akka isaan dhukkuba kanaan du'an irratti beekameedha jechuudha. Kana jechuun uummata keessaa ammayyuu kan qoratamee bira hin gahamne hedduun akka jiru agarsiisa. Akkaataa epidemioloojii yookiin immoo akkaataa qorannoo fayyaa hawaasaatti immoo dhibee daddarbaan tokko uummata keessatti utuu haalaan qoratamee bira hin gahamin du'u jechuuni. Namoota baay'ee namoota lakkoofsaanii hedduu ta'an isa booda warri jiran baay'een haala kanaan dhibamuu isaanii agarsiisa. Faca'insi yookiin wanta tamsa'inni dhibee kanaa guddaa akka ta'e agarsiisa jechuudha. Namni tokko utuu qoratamaan bira hin gahamin dhibee tokkorraa du'uunsaa kan agarsiisu jechuudha. Egaa akkuma addunyaattu lakkoofsi namoota dhibee kanarraa bayyanatanii baay'ee guddaadha. Kanaaf namootni gaafa adda bahan yookaan ammoo qorannoon godhamuufiif jedhu yookaan qorannoodhaan booddee akka waan dhibee kanaan qabamuun du'uu akka ta'etti warri yaadan jiru. Isaaniin maal jetta? Egaa namooti dhukkuba kana irratti baramee mana qorichaa dhufanii mana qorichaa dhibeen isaanii cimaa ta'e mana qorichaa isaan barbaachisu harka 100 keessaa 6 qofa baay'ee. Harki 8 utuu ofirratti hin beekanillee kan isaan fayyan. Harki 14 immoo dhibeemaa giddugaleessa kan isaan dhukkubseera dhukkuba akka argatan ofirratti arganiiru garuu cimee mana yaalaa isaan hin barbaachisne jechuudha. Kana jechuun maali? Harka 94 rakkoo tokko malee fayyuu danda'a jechuudha dhibee kanarraa. Harka 6 immoo kunuunsa nu kenninuunitu fayya. Kanaafiyyuu namooti kana hubachuu qabu. Qabamuu jechuun du'uu miti. Dafanii mana qorichaa dhaquun immoo baraaramuu yookiin immoo dhukkuba kanarraa fayyuu isaanii saffisiisa. Kanaaf akka ofirratti argitaniin eenyuyyuu dhukkubsachuu hin danda'a. Hin sodaatina. Mana qorichaa keessan dhaqaa waan hakiimiin keessan isiitti mee godhaa ni baraaramtu hin fayyitu kan jedhuun isaanitti hima jechuudha. Baay'ee galatoomi ulfaadhu gaaffiiwwan koo hanganuma. Baay'ee galatoomi galaanaatis. Dhaggeeffattootaa gidduutti moodeessaalee gaggabaaboon muraasan gurra simbuusa. Ameerikaa Minneapolisitti poolisii adiin Deerik Chuuvan nama gurraacha Joorji Floyd jilbaan mormarra ejjetee ajjeesuun himatame yeroo jalqabaaf guyyaa borii mana murtiitti dhiyaachuu fi ajjeefamuun Joorji Floyd Ameerikaa guutuutti mormii guddaa guyyoota 10 ture kanaaf sababa ta'eera. UK'tti siidaan nama gurraachota daldalaa ture magaalaa Bristol jiru deeggartoota gurraacha Ameerikaan buqqifame. Minneapolisitti ammoo dameen poolisii magaalitti diigamuuf jedha. Kadhannaan Taanzaaniyaa koronaa vaayirasirraa bilisa baasee jedhan pirezidantiin biyyattii Magufuuliin. Pirezidantiin Taanzaaniyaa Joon Magufuuliin galanni lammiilee iddoo waaqeffannaa dhaqanii kadhataa turaniif haa ta'u koronaa vaayirasirraa bilisa taaneerraa jedhan. Odeessaaleen gaggabaaboon kanuma. Dhaabbanni Amnesty International tibbana humnootni mootummaa Itoophiyaa naannolee Amaaraa fi Oromiyaa keessatti sarbama mirgoota namoomaa gaggeessaniiru jechuun gabaasa bal'aa baasee ture. Mootummaan gabaasichi guutuu fi madaalawaa mitii jechuun komateera. Qabinsa mirga namoomaa ilaalchisee marii BBC'n har'a gaggeesse irratti kan hirmaatan itti aanaan abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa obbo Nageessaa Oddoo Duubee shakkamaan kamiyyuu adeemsa seeraa hordofuun adabamuu qabaa jedhan. Sarbama mirga namoomaa raawwatameera jedhame irrattis yaada kennaniiru. Waan biraa hafee namni tokko yoo qabatamaa harkaa fi harkatti yoo yakkarra qaban ideemsuma seeraatiin qorattee himannaatti banta malee reebuun nama waan inni akkas godheef waan argitee namooma isaa gad xiqqeessu irratti hin gootu. Garuu yeroo wanni sun raawwatu immoo jira yoo naan jette
hin jiraata. Ta'uu hin qabu namoota sarbiinsa mirga namaa san raawwatan isaan kana murtii dhiyeessuun isaan kanaayyuu adabuun responsibility accountability mirkaneessuu dirqama qabnaa jechuudha akka mootummaatti. Isa kanaafuu tokko kasiin jedhe qaamotuma hidhatan keessaa ajjeechaa raawwatanii fi ka himataman ni jiru. Jechaa jira jechuudha. Ka ammoo hin himatamin illee ni jiru. Inni kun immoo himatamuu qabu irratti hojjetuun dirqama. Mirga namoomaa Oromiyaa keessa ka sarbu garuu mootummaa qofaa miti. Keessattuu fannaaf gabaasa Amnesty International irratti yoo jedhu mirga namoomaa ka sarbaa jiru mootummaan sarbaa jira. Mootummaa qofaa miti garuu ka sarbaa jiru. Kana yoo siin jedhu mootummaan sarbuu qaba siin jechaa hin jiru. Mootummaa qaamota biraa qaamota hidhamanii mootummaa lolanu wal qixxeessuuf adoo hin ta'in qaamonni hidhatanii lolanu gurmaawanii waan kana godhanulleen sarbiinsa mirga namoomaa karaawwataniif gaafatamummaa qabu accountability qabu. Qaamni hidhatee biyya san keessa socho'u ammoo sarbamiinsa mirga namoomaa kanaaf tokko itti hirmaatee sarbamiinsa cimaa godhee jira. Isaan kana murtii dhiyeessuun isaan kanaayyuu adabuun deemsa seeraatiin jechuun isaan kana adabuun mootummaa caalaa mirga namoomaa hawaasaa ka sarban immoo isaanii akka an odeeffannoo qabutti. Hagama mootummaatiin jiru hin qorannaa namoota accountable ta'an accountable godhuuf hin hojjan. Yoo mootummaan namoota accountable ta'an yoo isaan kana gaafatama godhuu dadhabe immoo isatti itti gaafatama waan ta'eef jechuudha. Afayaa'iin mana maree Federeeshinii Aadde Keeriyaa Ibrahim fedhii ofiin aangoo isaanii gadhiisuu beeksisan. Aadde Keeriyaan televezyiinii Tigraay irratti ibsa kennanii fi kallattiin tamsa irratti heerri mootummaa yeroo diigamu ilaaluu waan hin barbaanneef aangoo koo gadhiiseera jedhan. እኔ ሙስሊም ወጣት ሁኜ የሴቶች እኩልነት የሃይማኖት እኩልነት ሙሉ መብት ያረጋገጠ አኒ ሸመሪ ሙስሊማቴ ሄረ ሞቱማ ወልቂጡማ ዱበርቶታፊ ወልቂጡማ አመንቲ ምርከኔስ ደርገጎተ ወራንረት ኡሙራ ከን ኦልቼፊ ወልቂጡማ ሰባፍ ሰብለሞታ ከምርከኔስ ገኑ ይንበርባዱ ዋዳ ሰብለሞታፊ ኡመቱ ኢትዮጵያ ከንቴ ሄረ ሞቱማ ከበጁፊ ከበቺሱፍ አፍያይ ፌዴሬሽኒ ቴ ከነስ ሆጂራ ኦልቹፍ ከኩገሌን ቱሬ አማ ሄረ ሞቱማ ከነገኔ የሮ ሄሪ ጨቡፊ ሞቱ mootummaan abbaa irree yeroo hundaa'u deeggaraa ta'uu waan hin barbaanneef akkasumas akkaataa heera mootummaa keeyyata 13 fi 9tti heera mootummaa kabachiisuu fi bitamuuf dirqama lammummaa fi heeraan qaba. Heera mootummaa kana cabsuu irrattis hirmaachuu hin barbaadu. በሕገ መንግስት ትርጉም ሽፋን ሕገ መንግስቱንና ሕገ መንግስታዊ ህብረት ደው ሂካ ሄራ ጀዱን ሄራ ሞቱማ ረኮ ጉዳፍ ከንሳጥሉ ፊ ሂካ ሄራ ገረ ሞቱማ አባ ኢሬት ጌሱ ሙርቴሱፍ አፍያኢ መነመሬ ፌዴሬሽኒ ቴ ሆጀቹ ይንበርባዱ እንዴገሩ ህራወዱስ ዶጎጎረ ሴና አከሲ ፊ ሽረ ሲያሳ አከሲ ደገሩፍ ሐምሌን ኮናፊኔ የሙ ካዮን ሲያሰ ቀብሳዬ ፊ ኢማና ቀብሳው ተስርነ ከናፍ አርሳ ከፈለኒ ገኑ ይንበርባዱ ከን ኡመቲ ትግራይ ምርገ ሂሬ ኦፊ ሙርቴፈቹ ፈየደሜ ሞቱማ ነብልች ፍለዴም ብሉ ቀበጀደ ሂንተው ጀቹን ከናኒ ሲፍ ሙርቴሰ yoraawwatte malee hinta'u jechuun duula waraanaan sodaachisu fi kanaammoo heera mootummaan haguuguuf heera mootummaa cabu kana raggaasuuf hin hirmaadhu. Kana jechuun heera mootummaaf uummattoota koo fi sammuu koof waadaan gale kabajuuf afyaa'ii mana maree federeeshinii ta'ee tajaajiluu irraa ka'uu koon beeksisa. ከፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤነቴ ያሰናበትኩ መሆኔን አሳውቃለሁ። miseensi koree hojiraawwachiiftuu adda bilisa baasaa uummata Tigraay kataan Aadde Keeriyaa Ibrahim aangoo afyaa'ummaa mana maree Federeeshinii Itoophiyaa erga qabatanii waggaa 2 darbeera. Hoogganaan muummee hariiroo hawaasaa mana maree Federeeshinii Itoophiyaa obbo Gabruu Gabrasillaasee xalayaan Aadde Keeriyaan aangoo gadhiisuuf galfatan akka hin jirree fi oduu aangoo gadhiisuu isaanii akkuma nama kaanii miidiyaa irraa dhagahuu isaanii BBCf mirkaneessanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf jennee qopheessine kan hangammaatti hordofaa turtanidha. Kan isin biraan gahaa ture Galaanaa Balay ka qopheesse Zalaalam Taaddasaatii waan waliin turtaniif hedduu isin galateeffannaa bor walitti deebina nagaan tura.